Abbaa Gumbul, Abbaa Foggiim, Abbaa Dikoo, Abbaa Jifaar, Abbaa Warrii, Abbaa Tamaam, Abbaa Billoon, Abbaa Cabsaa, Abbaa Bulguu. Maqaa kana ni beektu jedhee yaada. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunniin maqaawwan kabajaa aadaa Oromoo keessattuu naannawa Jimmaatti ittiin beekaman keessaa isaan muraasaadha. Godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti maqaalee kabajaa moggaasuun kanuma jiru ta'us Jimmatti hedduminaan ni mul'ata. Akka naannoo Jimmaatti maqaa kabajaa warra obboleessaatu namaan moggaasa. Akkaataa maqaa kabajaa Jimmatti itti moggaafamu kun sababoota gurguddoo lamaaf ta'u harka caalu garuu warra obboleessaatu namaa moggaasa. Warri obboleessaa sababiin isiin maqaa kabajaa obboleessa abbaa warraa isiitti moggaaftu yoo akka tasaa abbaa warraa isii jalaa boqate yookiin du'e obboleessa abbaa warraa isiitu itti aanee dhaalee ilmoo obboleessa ofii guddisa waan ta'eef sagantaa maqaa moggaasu kun yeroo baay'ee bunni danfee maatii fi firri walitti qabamee gaggeeffama. Maqaa kabajaa kan argatan kanaanis hanga gaafa fuudhanitti warsaa qofatu isaaniin yaama. Namni kaan garuu maquma dhalootaatiin waamama hanga gaafa inni fuudhutti. Haati warraas maqaa kabajaa qabdi. Jimmatti maqaa kabajaa kana kan kennamu warra dhiiraaf qofa osoo hin taane dubartootaaf illee ni moggaafama. Hamma hafaa haa dhufuuyyuu malee irra caalaa kan haadha warraa maqaa gosaatiin moggaa'a. Sanyiin ishee yoo jaarsoo ta'e jaarsittii jedhamti. Yoo karrayyuu taate harsittii. Yoo gaaroo taate amaartittii. Yoo bosaa taate yookiin busaasee taate bosittii yookiin busaasittii jedhamte moggaafatti. Oromoo ji'oogiraafii fi seenaa Oromoo akka Araboonni itti barreessanitti maqaan kun kan daangeffamu garuu warra obboleessaatiin waarsaan maqaa kabajaa alatti hin waamtu obboleessa abbaa manaa ishii jechuudha. Warreen dhiirotaafis gaafa maqaa moggaahu akkasumaan miti. Sababoota maqaan kun ittiin moggaa'an fakkeenya waliin abbaa billoo kan jedhamee moggaafamu faaya durii warqee irraa hojjetamu billoorii jedhamutu jira ture. Abbaan waan mararfatuuf billoo koo jedhee ilma isaa itti moggaafata. Abbaa warrii fi abbaan garoo kabajamaa hangafummaaf kennama. Abbaa Gojjam burcuqoo bulbula dammaa ittiin dhuganu kan morma dheeratutu jira. Isa sababeeffachuu moggaaham. Abbaan Cabsaa maqaa dhalootaa Aliyyii taanaan abbaa Cabsaatti moggaafama. Abbaan Simal maqaan dhalootaa Muusaa taanaan maqaan kabajaa ammoo abbaa Simalitti moggaaham. Maqaan dhalootaa ammoo Abduu taanaan maqaan kabajaa isaanii abbaa Bulguutti moggaafama. Abbaa Diimaa fi abbaa Gurraachaa isaan kan bifa raayii kan moggaafaman jedhu ayyoonni. Abbaan Gunjaa bifa fardaa kan waamamudha. Abbaan Lugoo nama dheeraa ta'ee fi kan moggaafamuudha. Xumurreerraa lafa nagaa nuuf jiraadhaa.